Wajirri qonna bulchiinsa magaalaa Adaamaa qonna gannaa oomishaalee midhaan gurguddoo eegalchiise. Wajirichi kutaa magaalaa Bokkuu Shananii aanaa Awwaash Malkaa sa'aatti bakka kantiibaan magaalichaa Ayluu Jaldee fi hooggansi biroon argamanitti qonna gannaa bara 2017 fi 2018 eegalchiiseeti jira. Itti gaafatamaan wajjira qonnaa magaalaa Adaamaa obbo Alamuu Qilxuum qonna gannaatiin lafa hektaara 25,000 fi 600 ol irratti oomishaalee midhaan gurguddoo akka boqqoolloo, boloqqee, qamadii fi xaafii oomishuuf ta'uu himaniiti jiru. Rooba gannaatiin akka magaalaa Adaamaatti lafa qabnu hunda lafti tokkollee qonnaan ala bahuun qabu dhaadannoo jedhuun lafa qabnu hunda qotuudhaaf sosochii gahaa godhaatii jirra. Bara kanas lafa hektaara 25,657 irratti midhaan gurguddoo agiroo ekooloojii magaalaa keenyaa waliin deeman qotuudhaaf qophii xumurree guyyaa har'aa jalqabsiisa qonna kilaastara midhaan gurguddoo kutaa magaalaa Bokkuu Shanan aanaa Awwaash Malkaasaa zoonii Waaqetti jalqabsiisnee jirra. Qonna gannaa kanaanis callaa kuntaala miiliyoona 1.3 ol sassaabuuf hojjetamaa kan jiru yoo ta'u galteewwan qonnaa sanyii filatamaa dabalatee hanqinni xaa'oo akka hin mudanneef qophiin bal'aan taasifamaa jiraachuu dubbataniiti jiru. Sanyii filatamaa barbaachisaa, xaa'oo barbaachisaa, xaa'oo kanaaf ta'u sanyii filatamaa kanaaf ta'u ammumarraa galchuu eegallee jirra. Achi siiqee koomiis akka hin babal'isneef qotee bulaa keenyaaf maayibaasiiwwan jiru hundarratti xaa'oowwan galchaa jirra. Hanga guyyaa har'aatti naannoo kuntaala 20,000 raabsuudhaaf yaallee jirra. Sanyii filatamaa boqqollootis akkasumatti yuuniyeenii fi qorannoowwan qonnaa naannoo keenya jiranirra dhiyeessafii jirra. Kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Ayluu Jaldee magaalichatti damee qonnaaf xiyyeeffannoo guddaan kennamee hojjetamaa jira jedhan. Qonnaan bultoonni keenya magaalaa Adaamaa jiran qonna ganna eegnee haala kanaan deemuun qofti gaawaan hin taaneef bonna waqtiilee hundatti hojiiwwan misooma qonnaa irratti bal'inaan akka bobba'amudha. Waliigala qonnaan bulaa waliinis mari'anne isa kana gochuuf ce'uu akka qabnudha. Sana qofa osoo hin taane qonna keenya qotiyoorraa gara meekaanizeeshiniitti ceesisuu qabnaadha. Isa kanaaf qonnaan bulaan waan oomishu kana qusatee bara ittaanu tiraaktarii baay'isaa deemuu akka qabu, tiraaktarii bitachaa isa waan kana walitti dhufan gochaa deemuu akka qabudha. Kana gochuuf qonnaan bulaan cimee oomishuu qaba. Carraa jirutti fayyadamee oomishuu qaba. Kan oomisherraa immoo qusachuu qaba. Lafa bal'aa fi qilleensa mijataa jirutti fayyadamuun oomishtummaa cimsaa badhaadhina maatii qabatamaatti dhugoomsuuf hojjetamaa jiraachuus ibsaniiti jiru. Haala qonnaan bulaa keenya mana jireenya isaa haala jireenya qonnaan bulaa magaalaa Adaamaa gandoonni baadiyyaarra gara magaalaatti dhufan jireenya ammayyaatti ce'uu akka danda'an haala ijaarsa mana isaanii qe'ee qonnaan bulaa fooyya'aatti ceesisuu qabnaan jedhu xiyyeeffatamee hojjetamaa jira. Isa kana isaanis cimanii yaadicha fudhachuudhaan karoora gadi bu'ee akka hojiirra oolchan dhaamsa dabarsuun barbaada. Qonnaan bultoonni kilaastaraan gurmaa'uun qonna gannaa irratti bobba'an xiyyeeffannoo fi deeggarsa magaalichi damichaaf kennaa jiruun hiyyummaa seenaa gochuuf cimanii kan hojjetan ta'uu himaniiti jiru. Waa'een kilaastara qonnaa kun haala ba'eessa labsii mootummaan keenya kaa'anii nuti akka qonnaan bulaa tokkootitti labsii mootummaa kana hordofne gaafa qonni kun nu fayyada. Qonni kun nu fayyada. Nurras darbee immoo sadarkaa addunyaatti ittiin gahuu hin qabna. Lafa bal'aa qabna. Humna oomishuus bal'aa qabna. Sara kana keessatti kan gurmoomne qamadii oomishuu fi barreen gaddaatti illee yeroodhaan sirriitti oomishne baraan immoo caalmaadhaan hin oomishne jennee kaanee jirra. Qonnas jammarreerra. Xaa'oonis nu seeneera. Xaa'oon marsaan tokkoffaan kennameera. Marsaa lammaffaatti illee gurmoomne fudhachuudhaaf itti jirra jechuudha.